Egaa har'ammoo kan ilaallu warroonni bilbila bitachuu barbaadan bilbila tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Akkuma asirratti argartan ZTE A56 kan jedhamu isiniif qabadheetiin jira. Egaa isa kana kan namaaf bitamedha. Isinis bitachuu warroonni barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. Asirratti egaa wanti adda isa taasisu bilbila kana kaameraa AI kan jedhamutu jira. AI'n kaameraa keessatti kan argamu. Raamii isaa fudhachuu dandeessanii akkanumallee GB isaa fudhachuu dandeessanii. Inni kun 128 GB akkanumallee raamii isaa 4.8 GB 12 raamiidha jechuudha. So raamiin isaa 12dha. So gabaabinumatti inbox ni goona jechuudha. Egaa waa'ee bilbila kana irraa ni haasofna. Bilbila kana bannee ni ilaalla. Maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla. Asirratti immoo displeen isaa yookaan immoo iskiriinii inchiin isaa egaa 6.75 inchiidha. Akkanumallee 90 herziidha jechuudha. Baatiriin isaa immoo 5000 meega ampere per hour'idha. Egaa hedduu tokko baatiriin isaa nama gammachiisa. Kaameraan isaa immoo kaameraan isaa 13 meega pikseliidha jechuudha. AI kaameraallee kan of keessaa qabudha. Egaa isa kana banaatii wajjin kan ilaalu taha hanga dhumaatti nafaana turaadha. Warroonni bilbila bitachuu barbaadan yeroo hundayyuu bilbiloota adda addaa yeroo argadhetti recommendationiif godha. Egaa namoonni baay'een keessaanis ni gaafatanii. Egaa warroonni hojii online hojjechuu barbaadan isa kana keessattuu raamii 12 GB 128 bitadhaadha. Isa kana Itiyoo Telekoom irraa ni argattu. Asirratti biraandii isaanii ilaaluu dandeessan. Asirratti ni mul'ata jedheetii yaada. Asirratti ni mul'ata jedheetii yaada. Isiniif maxxansa asirratti Itiyoo Telekoom jedha. Egaa dhaabbata Itiyoo Telekoom baay'een keessan akkuma beektan bilbiloota adda addaa dhiyeessuudhaan kan beekamudha. Bilbiloota kanneen illee dandeettii hin qabdan yoo ta'e seeraa fi ulaagaa yoo kan guutan ta'e dhaabbata Itiyoo Telekoom naannawaa keessanitti argamu deemuudhaan qarshii 959 naannoo qarshii 12,000ti. Akkuma bilbilaatiin garuu garaagarummaa qaba. Bilbiloota saniin illee waggaa tokko keessa kafaluu kan dandeessan ji'aan kafaluu kan dandeessan. Tajaajila akkasiis qopheessee jira. Warroonni bitachuu barbaadan haala saniinis bitachuu ni dandeessanii. Dhaabbaticha dheeytanii direct ni galmooftanii ergasii immoo piroosesii isaan jedhan erga guuttanii booda 959 ji'aan ni kafaltanii naannoo qarshii 12,000 waggaa tokko keessatti ergasii immoo abbaa bilbilaa ta'uun ni danda'ama jechuudha. Qarshii hin qabu jettanii bilbilas dhabuun hin barbaachisu. So haala kanaanis bitachuu ni dandeessan jechuudha. So har'a immoo isa kana namaaf bitee so inbox gochaatiin kan wajjin ilaalu ta'a. Egaa keessatti maaltu argama? Kaameraan isaa maal fakkaata? Qarshiin itti bitame maal fakkaata? Egaa bilbilli kun immoo eenyuuf recommend kan ta'udha kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa bilbila kana warroonni bitachuu barbaadan, warroonni keessattuu social media irratti hojjechuu barbaadan, TikTok irratti, YouTube irratti akkanumallee video editing wantoota adda addaa hojjechuu barbaadan, egaa bilbilli kun isiniif gahaadha jedheetii yaada. Akka kan kootti kanaan durallee A16 isin beeksiseetiin ture ni beektanii. Egaa bilbiloota adda addaa isin beeksisuu irratti argama. Isa kana bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni bitachuu barbaadan qarshiin isaa madaalawaadha. Gara dhumaa irratti kan isiniin dhaqabu ta'a jechuudha. So warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa turtan YouTube channel kun kan keessanii kan teknooloojiiti kan hojii onlineeti waan hundayyuu irraa argachuu dandeessanidha. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuu hin irraanfatinadha. Amma unbox gochaatiin ni ilaalla. So irraa banneetiin kan ilaallu ta'a jechuudha. So asiin hiikkaawwan lamatu argama. Irraa hiiktanii sirriitti akkanatti pilaastaraan kan qabamedha. So dhaabbatichi kan qopheessedha jechuudha. So banaatiin kan ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti maaltu argama? Aksesariiwwan as keessatti argamu tokko tokko ni ilaalla. Egaa fuula jalqabaa irratti tokko argaman inni kun duwwaadha. So asirratti immoo bilbilli ni argama. Bilbilli egaa bilbilichi kana fakkaata. Egaa bilbilli isa kanadha. So isa kana ilaaluu dandeessanii xiqqoo ishii laayitii waan jiruuf isinitti mul'atu kaameraa keessatti. So asirratti kana fakkaata bilbilichi. Egaa saayizii isaallee ilaaluu dandeessanii hedduu tokko nama gammachiisa. So haala kanaan ilaaluu dandeessan. Akkanumallee keessa seentanii yeroo bantan haala kanaan isa kana keessaa banuu dandeessanii keessaa baasuu dandeessan. Asirratti immoo kavariin ni jira. Kavariin kan wajji dhufudha. Inni kun ashagamee dhufa baay'ee ashagameetiin dhufa. So isa kanas qaba jechuudha of keessaa. Inni biraa immoo as keessatti kan argamu gilaasiidha. Gilaasiin kun kan of eeggannoodhaaf ta'udha. Normaalii harkuma keessanii qabdanii itti maxxansuudhaaf iskiriiniin moobaayila keessanii kun akka hin miidhagneef kan itti fayyadamuu dandeessanidha. Inni biraa immoo asirratti ilaaluu dandeessanii dokumentii guutuutu jira. Waa'ee bilbilichaa kan ibsu jechuudha. Irra barraa'eetiin jira. Ilaaluu ni dandeessan jechuudha. So ZTE jedha. Egaa Blade A56 jedha. Quick Smart Guide jedha. Egaa asirratti barreeffamoota adda addaatu jira. Isa kana gaayidii guutuu dubbisuu ni dandeessanii. Paartiidhaan taa'ee jira baay'ee. Akkaataa itti fayyadama bilbilichaallee hundi as keessatti ni argama. Gaayidii kana dubbisuu ni dandeessanii. Inni biraa immoo inni kun kavariidha. Duuba irratti kan argamu warrantii kaardii kan jedhamu. Warrantii kaardii baay'een keessanii beektan miti. Bilbiloota sirrii fi wantoota sirrii kan bitan ta'e dhaabbata adda addaa irraa inni kun keessatti ni argama yeroo hundayyuu jechuudha.
Egaa inni biraa immoo murteessaa kan ta'e heerfooniidha. Okay, heerfoonii qabdi. Heerfoonii kan ishee tana qabdi. So heerfoonii ni qabdi. Heerfoonii mataa ofii dandeessee jechuudha. So heerfoonii akka gaariitti qaba jechuudha. Inni biraa immoo as keessatti kan argamu chaarjeriidha. Keebil. Chaarjer keebil kan jennu isa kanaadha. Akkasumallee chaarjerri asitti argama. Baay'ee chaarjerri asitti argama. Chaarjerri kan isaaf oomishamedha. Baay'ee maal jedha akka appilikeeshinoota isa biraati akka bilbila isa biraati miti ZTE jedha. ZTE kan isaaf oomishame kwalitii isaatiin. Yeroo baay'ee waa'ee bilbilaa yeroo isin barsiisu bilbila yeroo bitattan bilbila kamiyyuu bitadha. Bilbila kamiyyuu erga bitattan yeroo bitattan maal ta'uu qaba jechuudha. Kan wajjin bitachuu qabdan chaarjerri jechuudha kan bilbila saniif madaale ta'uu qaba. Fakkeenyaaf kun biraandii isaatiin kan oomishamedha. Asirratti ilaaluu dandeessan asirratti iskaan kan gootan QR koodii qaba. Isa iskaan gootanii biyya kamittillee akka oomishame waan hundayyuu ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee so ZTE jedha. Kan Samsungidhaaf, kan Huaweiidhaaf, kan ZTEdhaaf fayyadamaadha. So maaliif isin fayyada? Bilbila kwalitii bilbilaa wajjin oomishame waan ta'eef tokkoffaa bilbila keessan hin miidhu. More overcharge kan godhan jiran chaarjeroonni akkanumallee low charge kan godhan jiran xiqqeessanii jechuudha. Xiqqoodhaan saatii dheeraa kan sirraa fudhatan jiranii. Kun maalirraa uumama? Yeroo hundayyuu yeroo bilbila bitattan bilbila isa wajjin kan wal madaalu chaarjera mataa isaa bitadhaadha. Yeroo baay'ee namoonni bilbila isaanii kan miidhan sababa kanaani so chaarjera ni qaba jechuudha. As keessatti wanti biraa wanti hafe hin jiru. Waa tokko illee hin jiran. So kana fakkaata jechuudha aksesariin inni qabu. Egaa asirratti immoo bilbilichi kana fakkaata. Bilbilicha kana bannee wajjin kan ilaalu ta'a. Switchii isaa ni banna. Switchii isaa ni banna. Baay'ee ni banna. ZTE jedha. Egaa akkuma asirratti argaatan Androididha. So maal fakkaata kaameraan isaa maal fakkaata wanta hundayyuu wajjin define goonee kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa banuu irratti argama. Akkuma asirratti argaatan baay'ee Itiyoo Telekoom hedduu tokko kan galateeffamuu qabanidha. Itiyoo Telekoom jedha. Gubbaa irratti argatanii jirtanii biraandii isaatiin kan oomishamedha. Kan biyya keenya keessatti oomishamedha. Made in Itoophiyaa jedha. Yoo Itoophiyaanis bilbiloota akkanatti smart ta'an kanneen oomishuu eegalteetiin jirti. Egaa yeroo jalqabdan asirratti jalqabaa isiniin jedha. Egaa akkuma asirratti argatan English jedha. United States version setting jedha. Akkanumallee Heizer jedha. Start jennaan ka. Start jenneen eegaluu ni dandeenya jechuudha. So ergasii immoo connection isin gaafata skip jettanii bira dabartan baay'ee maaliif seemii ittiin galchine waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo akka isin gaafanne setup offline jettan offline gootanii yoo kan wal qunnamsiiftan ta'e processii adda addaa isin gaafachuu danda'a waan ta'eef setup offline jenna. Ergasii immoo continue. So haala kanaani ergasii immoo deetii isin fida asirratti ilaaluu dandeessan asirratti deetii isin fida guyyaa jechuudha. So ergasii immoo next jettan. Bilbilicha haala kanaan jechuudha. Ergasii immoo new pin jedha. Pin keessan next skip jettanii hin qabda waan ta'eef ammas hin qabnu jennaani. So ergasii immoo more jettanii accept jettan. Getting your phone ready jedha. Asirratti qophaa'aa. Egaa jedha accept jettanii asirratti baakenne asirratti xiqqoo si olii galtee nuumna wallpaperiin kanneen keessaa filadhu isin jedha. So next jettanii next agree. Continue jettanii egaa haala kanaan banachuu dandeessan. Hedduu tokko salphaadha kanaan ittiin banattan. Wanti isin rakkisu tokko illee hin jiru. Get started jettanii dhumarratti. So bilbilicha kana fakkaata jechuudha. Screen isaa kana fakkaata asirratti ilaaluu dandeessan. Appilikeeshinoota hunda of keessaa qaba. YouTube'n jira, Facebook'n jira, Gmail jira, kaameraan jira. Kaameraan baay'ee hedduu kaameraa nama gammachiisudha. Egaa kaameraa keessan AI kaameraa kan jedhamutti of keessatti kan hammateedha. So waa'ee appilikeeshinii bilbila kanaa waan tokko isiniin jedhee viidiyoo keenya kanarraa haa xumuru dhumarratti immoo gatii isaa isinitti himaa jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan isa kana bitachuu ni dandeessan. AI kaameraa kan jedhamu asitti kophaa isaatiitti kaameraa of dandeesseedha kan jiru. AI tiin wal qabatee kaameraa uumameedha. So AI'n ammaan boodas egaa wantoota adda addaa kana argisiisaatiin jira. Waa'ee bilbila kanarraa tokko immoo amma wajjin ni haasofna. Bilbilli kun maal fakkaata kan jiru define goone wajjin kan ilaalu ta'a jechuudha. So bilbila kana warroonni bitachuu barbaadan egaa gatiin isaallee hedduu tokko madaalawaadha. Qarshii madaalawaadhaan kan qophaa'e akka ta'e ni ibsa. Egaa inchiin isaa jechuudha inchii 6.75 dha. Akkanumallee immoo displeeyin isaa yookaan immoo displeeyin isaa jechuudha dhaggeeffata kan koo. Inni biraa immoo raamii gosoota adda addaatiin dhiyaateetiin jira. Raamii fi GB dhaan jechuudha. Fakkeenyaaf raamii 4 GB 64 dhiyaateetiin jira. Akkanumallee warroonni isa kana bitachuu barbaadan immoo GB 128 akkanumallee raamii 4 plus
jedha. 12 jechuudha. GB raamii 12 jechuudha. Hedduu tokko raamiin isaa 12 jechuudha. Hedduu tokko bilbila quality qabudha jechuudha. So hedduu quality kan qabudha. Isa kanadha. Inni biraa immoo kan ilaallu asirratti memory storage isaa isiniif ibseetiin jira. Kaameraan isaa immoo megapixel 13 dha. AI kaameraa support gochuu kan danda'udha. Baatiriin isaati. Baatiriin isaa hedduu tokko na gammachiiseetiin jira. 5000 mega ampere per hour dha. Egaa inni kun hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. Chargingin isaa immoo capacity charging 10 wattidha. Wattii jechuun isa charging system isaati jechuudha. Softwarein isaa immoo Android version 15 dha. Hedduu tokko nama gammachiisa. More bareedaadha editing yaada. Connectivity isaa immoo egaa connectivity isaa 4G Lite akkanumallee keebilii kompiitara yookaan laaptooppiidhaan itti wal quunnamsiisuu qabdan kan ofirraa qabudha. So isa kana haala kanaan detail ilaaluu ni dandeenya. Isin garuu bilbila kana yoo bitattan wantoota bal'aa ilaaluu ni dandeessanii. Asirratti garuu of eeggannoo isin gochuu qabdan tokko isin hin dhaqqabe viidiyoo kan kanarraa xumuru. Egaa bilbila kamiyyuu erga bitattanii booda bilbila san sa'aatii 2 walitti aansitanii chaarjii gochuu qabdan. Chaarjii yeroo gootan immoo chaarjara isaa qofatti fayyadamuu hin dagatinaadha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een bilbila haarawa kan balleessaniin tokkoffaa osoo bilbilli kun nama fakkeenyaaf chaarjara meeqa qaba 81 agarsiisa asirratti. No. Bilbilli kun erga oomishame irraa kaasee hangam akka ture hin beektanii keessa seentanii kanaan dura akkamitti bilbila kamiyyuu check gochuu akka dandeessan yoom akka oomishame akkamitti check gochuu akka dandeessan viidiyoo check godha viidiyoo isiniif hojjedhee jira waan ta'eef so guyyaan itti oomishame turuu danda'a waan ta'eef baatirii bilbila keessanii sun si'aayinnaan akka hojjetuuf sirriitti chaarjii gochuu qabdanii. Inni biraa immoo bilbila keessan yeroo hundayyuu yeroo itti fayyadamtan sa'aatii muraasa ta'eef boqonnaa akka argatu taasisaadha. Kana yeroo baay'ee isiniif ibsaatiin jira boqonnaa akka argatu taasisuun barbaachisaadha jechuudha. So waa'ee bilbila kanaa har'a kana isiniif qabadheetiin dhufee jira. Unboxing gochaatiin ilaallee jira. ZTE Blade A56 egaa kana fakkaata. Gatii isaa warroonni bitachuu barbaadan price isaa comment irratti isiniif kaa'eetiin jira. Akkanumallee description jalatti isiniif barreesseetiin jira. Achirraa ilaaluu dandeessanii sababni isaas asirratti waa'ee gatii baay'inaan dubbatuun seerri YouTubeidha nama dhoggaa waan tokko tokko jechuudha. So kana irraa kan ka'edha. So comment irratti isiniif kaa'ee jira. Comment bakka jalqaba irratti pin isiniif godheetiin jira. Akkanumallee channel kan koo Telegram irratti isiniif galchiseera. Gatii madaalawaadha. Qarshii muraasaadha. Qarshii kanaan bitadhaadha. Egaa Samsungin gatiin isaa hanga naannoo 30 Samsung bareedeedha. 32 naannoo sun seeneetiin jira. So isa kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa ZTE Blade A56 kana fakkaata. Egaa bilbila kana warroonni bitachuu barbaadan akka bitattaniif recommendationiif godhe. Kanarraa asirratti umuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaa annaa tura. Isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaa annaa jiraadha.